oduu ijootiin isinitti himaanii Faayisaa Iliyaasim. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti kibxata ganamarraa eegalee humnoota sirna aangoorra jiruutii sanirratti haleellaa jabaa raawwachaa jiraachuu ibse. Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatame hordofee waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa 100 caalan hidhaa gadi lakkisuu himane. Dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaa waboon raawwachuusaa ibse kana ilaalchisuun gama sirna aangoorra jiruutiin wanti jaame jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Saasiggaa fi naannoo isaatti tarkaanfii fudhachuun qabatamaadha jedhu jiraattonni naannoo sanii. Ijoo keenyatti aanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa Mogoritti hagayyaa 30 bara 2020 takka atileet Haayiluu Biraanuu dabalatee namoonni 3 mana hidhaatii gadi baafamanii ajjeefamuu OMN odeeffate. OMN gabaasaa guyyaa kaleessa hojjeteen Mogoritti namoonni 3 ajjeefamuu gabaasuun maqaa namoota ajjeefaman kanneen keessaa namni tokko sababa maqaan isaa adda hin baaneef osoo hin ibsamin irra dabruu ture. Odeeffannoo har'a arganneen Oromoota 3 poolisiin humna addaa Oromiyaa ajjeese kanneen Yoomiyyuu Gonfaa, Dhaabaa Tulluu fi atileet Haayiluu Biraanuu kan jaaman ta'u maddi keenya himee jira. Ijoo keenya gama birootiin waggoota 3 dabran keessatti waraanni bilxiginnaa namoota 2393 ajjeesuu isaa Oromiyaa Sappoort Group ibsa baaseen addeesse. Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaarraa eegalee waggoota 3 dabran keessatti namoonni danuun gariin isaanii mana hidhaatii baafamanii gariin ammoo mana ofii isaa keessatti akkasuma namoota nagaa imalarra jiran dabalatee namoonni 2393 humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. jechuun Oromiyaa Sappoort daataa maqaa fi odeeffannoo ajjeefamtoota qabu waliin ibsee jira. Gabaasa namoota qaamolee mootummaatiin ajjeefamanii kana keessatti namoota sababa waraanaatiin ajjeefaman dabalatee kanneen Tigraay fi Affaaritti ajjeefaman akka of keessatti nammanne ibsamee jira. Dulli qindaan qaamota hidhatanii daangaa tarkaanfataniin Oromoota Walloo irratti baname cimee itti fufuun lubbuun namoota hedduu akka dabartuuf sababaa ta'e. Aanaa Jillee Dhummugaa keessatti lola poolisoota humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoota karaa daangaa Affaariin Oromoota Walloo irratti banameen wal qabatee amma oduun kun qindaa'etti lubbuun namoota 12 dabartee jirti. Kanneen weerara kanaan madaanis baay'inni isaanii 10 ol akka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Namoota lubbuun dabarte tarreen maqaa isaanii Umar Abdalloo Boruu, Muhammad Adam Hussein, Ahmad Abdallaa Muhee, Muhammad Gonfee, Umar Shee Aliyyi Muhammad, Hussein Abdallaa, Hassan Muhammad Abdullee Muhee fi Aliyyi Muhammad yoo ta'an inni biroo ammoo maqaan isaa yeroof hin baramne. Godina Matakkal aanaa Bulaanitti imaltoota baajaajii keessa jiranitti haleellaa raawwatameen namoonni 5 ajjeefaman. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan keessatti guyyaa kaleessa haleellaa boombii fi rasaasaatiin imaltoonni baajaajii keessa turan konkolaachisaa dabalatee namni 5 ajjeefamuu fi 2 ammoo miidhaan qaamaa irra ga'uun himame. Godina Matakkal keessatti rakkoowwan nageenyaa haalaan hammaachaa dhufe sababeeffachuun labsii yeroo muddamaa labsamee jiraachuun ni yaadatama. Ejensiin misoomaa fi bulchiinsa manneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen jireenyaa waliinii 99 bara baajataa haaraatti ijaarsisuuf karoorfatee ture baajatan dhabee jee. Manneen kana eegalsiisuuf birriin biliyoona 89 kan barbaachisu ta'uu kan ibse ejensiin kun baajatni kun akka ramadamuuf biiroo faayinaansii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaafatee eegaa turus maallaqni kun akka gadi hin lakkifamaniif ibsee jira. Haala amma jiruun bara 2014tti manneen jireenyaa waliinii haaraan ijaarsi isaanii eegalamu kan hin jirre ta'uunis ibsamee jira. Bulchiinsi Adaanach Abeebee sagantaa misooma manneenii garaagaraa waggoota 5 dhufanitti manneen jireenyaa haaraa miliyoona 1 ijaara. Waggaa waggaan manneen 200 ta'an ni ijaaramu jechuun waadaa sobaatiin jiraattota sossobaa turuun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaaraa barattootaa fi barsiisota manneen barnoota sadarkaa jiddu galeessaa olaanoo qophaa'ina akkasumas teeknikaa fi ogummaa eebbifamtoota yuunivarsiitii fayyummaa qaamaa guutuu qaban waraana diinaa akka awwaalaniif yaamicha godhe. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen yeroon keessa jirru yeroo kamuu caalaa kan waliin dhaabbachuu qabnudha. Humnoonni Tigraay haloo nu baachaa jiru. Humna diina ta'e kana awwaallee jiraachuu keenya mirkaneessinuu jaa duulichi duula jiraachuuf
jiraachuu dhabuu ta'us ibsuun. Ijoo keenya xumuraatiin waraanni US yeroo xumuraaf xaxatee Afgaanistaan keessaa ba'uu hordofee waraanni Taalibaan dhukaasa banuun gammachuu isaa ibsachaa jiru. Waraanni waggoota 20 oliif godhame kan US doolaara tiriliyoona 2 itti baaftee fi lubbuu qaalii 2500 olitti wareegde haala kanaan xumuramuun namoota baay'ee mufachiisus pirezidaanti Baayiden murtee sirriitii jechaa jiru. Ayyaangaa daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu teenya tan idilee keessatti istiidiyoo teenya tan hoornirraa galgala kan isiniif dabru ta'a. Anta oduu isinitti himtee Faayizaa Iliyaasii sagantaa.